Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduuwwan gurguddooti banaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddooti banaa dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin hangaaddisee taanaati nu waliin tura. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed misooma koriidarii Inxooxxoo hanga Pilaazaa Alaat Kiiroo eebbisiisan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed miseensota mana maree paartii badhaadhinaa waliin ta'uun misooma koriidarii Alaat Kiiroo Pilaazaa haaraa hojjetamee xumurame eebbisiisaniiru. Naannoon kun jijjiirama guddaa kan argamsiise yoo ta'u, daandii miilaan deemuu fi biskileettii, ibsaawwan qarqara daandii fooyyeffamanii fi suuqiiwwan ammayyaa kan hammate ta'uun eerameera. Hojiin misooma koriidarii kun iddoowwan daa'imman itti taphatan, dirree kubbaa miilaa bal'aa fi ijaarsawwan hawaasa garaagaraaf kan oolu ta'uu waajjirri ministeera muummee kan ibse torban kana keessa. Abbaan taayitaa konistirakshinii Oromiyaa tajaajila moosaajii haaraa furtuu ifoomse dabalata oduu kana Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Kenna tajaajilaa si'ataa saffisaa qaqqabamaa taasisuuf sirni dijitaalaa murteessaa ta'uun ibsame. Abbaa taayitaa konistirakshinii moosaajii furtuu jedhamu misoomsuun hojiidhaaf banaa taasise. Teekinooloojiin kun eeggattummaa fi karaa sassaabdummaa malee tajaajila waraqaa irraa bilisaa hojiirra oolchuu akka danda'amu Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa konistirakshinii Oromiyaa Injiinar Naatnaa'el Geeta'uun ibsan. Injiinar Naatnaa'el akka dubbatanitti moosaajiin misoome kun sirna dijitaalaa lafa qabsiisuun tajaajila konistirakshinii akka naannootti jiru kan milkeessuu fi teekinooloojii hunda galeessa rakkoo piroojektootaa furuudha jedhan. Abbaa taayitaa konistirakshinii Oromiyaatti Daayirektarri misooma ogeeyyii fi maashinarii ijaarsaa obbo Nagaash Qurundee gama isaaniitiin akka dubbatanitti kaayyoon hundeeffama furtuu hojmaata manichaa fooyyessuuf jedhan. Ogeessi misooma dhaabbilee konistirakshinii Injiinar Asfaw Salamoon gama isaaniitiin moosaajiin kun yeroo fi dadhabbii hambisuun tajaajila si'ataa qulqulluu kennuuf gargaara jedhan. Naannoo Oromiyaatti tajaajila lammummaa gannaa bara 2017 fi 2018 namoota miiliyoona 30 ol fayyadamoo taasisuuf hojjetamaa jira. Dabalata oduu kana Abbabajitaa akka taanutti qindeesseera. Naannoo Oromiyaatti tajaajila lammummaa gannaa bara 2017 fi 2018 namoota miliyoona 30 ol fayyadamoo taasisuuf hojjetamaa jiraachuu himame. Karoora tajaajila lammummaa gannaa bara 2017 fi 2018 ilaalchisuun biiroon maallaqa Oromiyaa ibsa miidiyaaleef kenne. Ibsicha kan kennan hoogganaan ittaanaa biiroo maallaqa Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee tajaajila lammummaa Dr. Mahammad Naasir Abbaa Jamaal akka jedhanitti mootummaan naannoo Oromiyaa humna namaa fi qabeenya uumamaa qabutti sirnaan fayyadamuun badhaadhina naannoo fi biyyaa mirkaneessuuf sagantaa tajaajila lammummaa labsuudhaan hojii hojjechaa jiruun bu'aaleen gurguddoon argamaa jiraachuu himaniiru. Hojii eegalame kana caalmaatti milkeessuuf mootummaan qofaa isaa osoo hin taane hirmaannaa uummataa tokkoomeen hojjetamaa jiraachuu eeranii yaadama alaa dhufuu osoo hin taane hooggansa ofii fi yaadama mandhalee irraa madduun kan danda'amu ta'us ibsaniiru. Hojii tajaajila lammummaatiin waggoottan 6 darban keessatti sosochii dargaggootaa fi dubartootaatiin hojiiwwan gosa garaagaraa 14 irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa turuun bu'aalee abdachiisoon argamuu Dr. Mahammad Naasir dubbataniiru. Bara kanas karaa adda ta'een hojii tajaajila lammummaa lafa qabsiisuudhaan rakkoo hawaas dinagdee tajaajila lammummaa furuuf hojjetamaa jira jedhan. Haaluma kanaan naannoo Oromiyaatti bara baajataa 2018tti kenna tajaajila lammummaatiin gosa hojiiwwan 72 qarshii biliyoona 360 olitti tilmaamamu kan hojjetamu ta'uu kaasanii ganna kana qofaa gosa hojii 34 tajaajilli lammummaa qarshii biliyoona 107 olitti tilmaamamu ni hojjetama jedhaniiru. Hojii tajaajila lammummaa bara 2017 fi 2018 kanaan namoota miliyoona 36 fi 75 ol fayyadamaa taasisuu fi namoota miliyoona 30 fi 500 oli irratti hirmaachisuun kan hojjetamu ta'us Dr. Mahammad Naasir dubbataniiru. Hojii kana milkeessuuf hawaasichi kan kanaan dura caalmaatti irratti hirmaachuun gahee isaa gumaachuu akka qabu dhaamaniiru. Eejensiin galmeessa siivilii Oromiyaa galmeessa ragaa taatee dhaloota dijitaalessuu babal'isuu fi hooggantoota hospitaalaa fi buufataalee fayyaa olaanoof leenjiin dandeettii raawwachiisummaa cimsuu kenne. Dabalata oduu kana Marshaa Shophaa akka taanutti qindeesseera.
Ejensiin galmeessa siivilii Oromiyaa galmeessa ragaa taatee dhalootaa dijitaalisuu babal'isuu fi hooggantoota hospitaalotaa fi buufataalee fayyaa olaanoo fi leenjii dandeettii raawwachiistummaa cimsuu kenne. Ragaan sirrii fi qaqqabamaa hojiiwwan hawaas dinagdee keessatti hojjetaman karaa haqa qabeessaa fi iftoomina qabuun raawwachuu fi shoora olaanaa qaba. Ejensichi galmeessa waloo kenniinsa waraqaa beeksisa dhalootaaf du'aa dhaabbilee fayyaa 22 keessatti waloon galmeessuu eegalame cimsuu fi hooggantoota hospitaalota 73 buufataalee fayyaa olaanoo 15 caasaa galmeessa siivilii godinaalee fi magaalotaaf leenjii dandeettii raawwachiistummaa cimsuu magaalaa Adaamaatti kenneera. Ittaanaan Daayireektar Ejensii Galmeessa Siivilii Oromiyaa Obbo Maariit Guddataa qaamolee hojii galmeessa siivilii qulqulluu galmeessan 3 keessaa dhaabbileen fayyaa qaamolee galtee kennan ta'uu dubbatanii waggoota muraasa as ragaa taateewwanii ammayyeessuu fi hojjetamaa jira jedhan. Galmeessa waloo dhaabbilee fayyaa 22 keessatti eegalame hospitaalota 73 fi buufataalee fayyaa 15 keessatti dijitaalisuun babal'isuu fi leenjiin hubannoo cimsuu ogeessota fayyaa fi hooggantootaaf kennamaa jiraachuu Obbo Maariit ibsaniiru. Dhaabbileen fayyaa ragaa dhaloota teekinooloojii misoomeen deeggaramuun ejensicha waliin hojjechaa jiran gara kan birootti kan babal'isan ta'uu biiroo fayyaa Oromiyaatti Daayireektarri hooggansa dhaabbilee fayyaa olaanoo Dr. Horaa Siddisoo dubbataniiru. Ragaan galmaa'usii qorannoo fi qo'annoon cinatti biirocha galtee waan maraatii fi gargaaraa jedhan. Hirmaattonni leenjichaas galmeessa siivilii taatee dhalootaa karaa dijitaalaan galmeessuu fi leenjiin kenname kan isaan gargaaru ta'uu dubbatanii qisaasama kan hambisuu fi ragaa qulqulluu ta'e qindeessuufis kan fayyaduudhas jedhan. Yaa'iin paarlaamaa daa'immanii Oromiyaa marsaa lammaffaa bara hojii tokkoffaa 2017 magaalaa Adaamaatti geggeeffame. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa Aadde Mabraat Baacaa yaa'icha irratti haasaa taasisaniin daa'imman mirga diimokiraasii bu'uurarraa shaakaluun dhimma biyya isaanii irratti si'oominaan akka hirmaatanii fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Afayaa'iin paarlaamaa daa'immanii naannoo Oromiyaa barattuu Ayaat Mahammad gama isheetiin paarlaamaan daa'immanii daa'imman ofitti amanamummaan mirgaa fi fedhii isaanii akka ibsatan dhimmoota hawaasummaa keessatti hirmaachuun egeree isaanii akka murteeffatan kan taasisuudha jechuun kan ibsite torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii biiroo keenya laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban oduuwwan kan biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.